Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasnee aga furiitii har'a qayyabachuu kan qabnu isa dubbifannaa baafattanii turi. Waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanaa isiniif hin caalu. Nuyi isa dhageenyeerraa ija keenyaanis isa argineerra. Ilaallee harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Jireenyichi mul'ifameera. Nuyi isa argineerra. Isaafis dhugaan baana. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nuttis mul'ifame kana isinitti hima. Isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenya sana isinitti hima. Tokkummaan keenya immoo abbaadhaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoosii wajjinis. Kana hundumaas gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif hin caafnaa. Ameen. Torban darbee isin keessaa namni meeqa akka ture hin beeku. Garuu seensaa ergaa Yohaannis jalqabnee turre seenduubeessaa ilaalaa turre. Barreessaan ergichaa Yohaannis ergamaa gooftaa isa gooftaan hin jaallata ture bartuu isa gooftaatti dhiyoo sana akka inni ta'e ergamichi ofiisaatii ergaawwan kana sadaniitti dabalee macaafota lama akkasuma waliigala akka kwaaraa keessaa macaafota 5 kan barreesse isa akka ta'e ergaa Yohaannis tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa wangeela Yohaannisiif mul'ata Yohaannis kan barreesse ergamicha akka inni ta'e ilaalaa turre. Barri inni barreesse 85 kaasee aga 95 gidduutti akka inni ta'e seenaan waldaa kiristaanaa yookaan ragaalee baay'een akka isaan ibsanii amma jaarrota jalqabaa duratti waa'ee barreessaa ergaa Yohaannisii kan barreesse Yohaannisiin akka ta'e irratti falmiin akka hin turre. Har'a immoo boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaafnee ilaallaa isa jalqabaa jalqabee ture. Kutaa kana bakka gurguddaa 5tti qoonnee ilaaluu dandeenyaa jennee kaasnee turre. Inni jalqabaa isa jalqabaa jalqabee ture isa inni jedhu yommuu ta'u, inni lammaffaa sagalee jireenyaa isa inni jedhu yommuu ta'u, kan itti aanu jireenyicha isa mul'ifame dubbii jedhu kutaa kana keessa jirudha. Kan biraa fi arfaffaarra inni jiru Yohaannisitti xiyyeeffatee amma ergaansaa inni sadaffaayyuu xumurutti irra deddeebi'ee kan inni dubbatu waa'ee tokkummaa Waaqayyoo wajjin qabnuuti yookaan immoo feelooshipii Waaqayyoo wajjin qabnuuti. Shanaffaa fi sadhumaa irratti gargar qoqqoonnee ilaalla jennee warri nuyi qabanne kutaa kana keessatti gammachuu guutuu isaa Waaqayyootti jiraachuu keessaa argamu. Isa gooftaatti dubbii isaatti qabamanii jiraachuu keessaa argamu. Kutaa kanarraa isa jalqabaa jalqabee ture jedha Yohaannis. Sakam isa jalqabaa jalqabee ture. Sirriitti na hordofaa. Wangeela isaa keessatti Yohaannis waa'ee sagalee isa jalqabaa jalqabee ture dubbachaa ture. Waa'ee sagalee isa jalqabaa jalqabee ture Yohaannis dubbachaa tureetu akkaataa biraatti hiikamee barsiifamuu jalqabe. Innis kanaaf ergaa isaa kana keessatti ragaatti dabalaaf warra waa'ee sagalichaa dhaga'anii turaniif. Ragaatti dabalaaf ragaa isaan ittiin sagalichi isa jalqabaa jalqabee ture ta'uusaa amanan ragaatti dabalaaf. Jarana wanti ani isiniin jechaa jiru kun isan hin argin miti isan argeedha. Haleluuyaa. Isan argeedha. Hin qaqqabamu inni hafuura warra jettanii fi akkasin jettan miti ani isa qaqqabeera. Isa qaqqabeera. Ragaatti dabalaaf. Waa'ee sagalee jireenyaa isa jalqabaa jalqabee ture ani wangeela keessatti isinii barreessee kuni ragaa isa nama isinitti himu kanaan immoo dhugaa ta'a qabadhaa. Dhugichi isa isinii micciirtanii yaada keessan ittiin ibsachuu qabdan miti. Waldaa kiristaanaa keessa warra jiraniin warra akka jedhaniin dhaga'inaa jedha. Warra ala jiraniin immoo akka keessan ani waa'ee Yesuus hin odeeffanne nan arge. Ameen. Kanaaf kutaa kana keessatti jalqabaa jalqabee inni ture sagaleedha. Jalqabaa jalqabee inni ture sagaleedha. Sagalichi isa Waaqayyo bira turee fi ofiima isaa Waaqayyoon turedha. Sagalichi Waaqayyo bira ture ofiima isaatis Waaqayyoon ture nuun jedha. Inni jalqabaa jalqabee ture malee yeroo ittiin turre tokkoyyuu hin qabu. Yeroo ittiin turre tokkoyyuu hin qabu. Barri jireenya isaa kan Waaqayyo wajjin malee kan uumamaa wajjin waliin fakkaatu.
inni waaqayyoon waan tureef. Iddoo jiraachuu jalqabee bakka akkasiitti nu yennee nuuf tokko hin qabu. Duriimaa kaasee ture waaqayyo bira. Waaqayyo wajjin ture ofiima isaatiis immoo waaqayyoon ture jedhee dubbata. Ilmummaa isaas kaasa. Ilmummaan isaas kan bara baraati. Kanaaf kutaa kana keessaa yommuu dubbifattanii seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra yeroo dhattanii waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaaf lafa uume. Yesuusiin immoo jalqaba dura ture. Maaliif jennaan jalqabatu isaan jalqabe? Sagalichatu. Waaqayyo waan qabu hundumaa sagalee isaa kana kee qabu. Maaliif jennaan uumama uume hundumaa waaqayyo sagalee isaa uume. Warra biyyoo lafaa irraa tolche namallee kan jiraachise karaan waaqayyo ittiin jiraatoo isaan godhe kanuma keessa darba. Kanaaf waaqayyo waan uume hundumaa sagalee isaa keessaa qaba. Sagalee isaatiin utubee isaan jiraachisa. Dinqii maal? Sagalee isaatiin. Karaama Yesuus Kiristoos. Kanaaf seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa yeroo dhattanii ilaaltan waaqayyo jalqabatti bantii waaqaaf lafa uumee yommuu jedhu Yesuus jalqabatu isaan jalqabe taanaan jalqaba garas ture jechuudha. Kana torbees isinitti dubbadde. Lakkooftuu yeroo Yesuusin ilaallatu maaliif jennaan inni bara bara. Sagaleen waaqayyoo bara bara. Inni dinqiidha. Seera uumamaa kana yoo dhattanii ilaaltan egaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti immoo sagalichi jalqabuu waan hundumaa dura tureedha achitti immoo jalqabaa dura ture. Jalqabatti waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafa uume. Bantiiwwan waaqaaf lafaa keessatti uumaman hundumaa immoo isaan booda uume. Erga akkas ta'ee sagalichi immoo jalqabuu waan hundumaa dura ture jedhee jalqaba. Jalqabuu waan hundumaa dura ture. Yohaannis ergaa isaa keessatti yeroo dhuftan immoo wanti an dubbadhu waa'ee masa jalqabaa jalqabee ture. Isa jalqabaa jalqabee ture. Isa jalqabaa jalqabee ture. Kanaaf Yesuus Kiristoos yeroo dura ture lakkoofsa yerootu isarraa jalqabee isa booda jalqabee bara jireenyaa uumamaatu isarraa jalqabee irraan kan hafe wanti uumama irratti awutooritii qabu Yesuusin hin argu. Macaafa qulqulluu keessaa kutaan baay'ee na ajaa'ibu tokko Mikiyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 2 irratti Mikiyaasiin waa'ee isa kanaa yeroo raajii dubbatu waa'ee isa kanaa. Mootichi inni dhufuuf jiru biyyi keenya ittiin geggeeffamtu bara durii kan bara baraati. Bara jireenya isaa. Durii kan bara baraa. Durii inni jedhu bara sagara fuulduraatti hafe yommuu ta'u bara inni jedhu immoo sagara fuulduraatti jiru. Bara durii kan bara baraati. Mikiyaas yeroo raajii dubbatu. Kanaaf macaafa qulqulluu irraa yeroo qayyabattanii Qolaasaayis boqonnaa tokko irraa immoo Qolaasaayis boqonnaan tokko waa'ee sagalee kanaa akkamitti akka inni bifa waaqayyoo inni mul'anne ittiin mul'ate ta'e gadi fageenyaan haasa'a. Qolaasaayis boqonnaa tokko guutuu isaa yeroo qayyabattanii gadi fageenyaan maal jedha seetanii isa kanaadha inni Mikiyaasii jedhee isa kanaadha inni Mikiyaasii bara durii jedhee waa'ee isaa haasa'u isa kam isa Qolaasaayis boqonnaa tokko irratti immoo inni bifti waaqayyo inni ijaan hin mul'anne ittiin namatti mul'ateedha. Uumama hundumaa duras dhalate. Ilaasa Yohaannis addanatti jaratti muuf Qolaasaayis keessatti immoo ergamaan waa'ee warra Qolaasaayisiif ergaa isaa barreessu immoo inni kun isa durii kaasee ture waaqayyo isa hin mul'annetu ittiin nutti mul'ate. Irraan kan hafe inni gaafa gadameessa haadha keenya Maariyaam keessaa ba'ee jireenya jalqabe miti. Haalleluuyaa. Waaqayyo isa bara keessa turetu isaan nutti mul'ata. Isa argamaan turretu yoo arganis du'antu isaan nutti mul'ata. Isaan. Kanaaf ittiin nutti mul'ate inni wanta hundumaa dura ture inni wanti hundumtuu isaan uumame isa kana isaafis inni uumame isa kana. Roomee keessatti immoo wanta hundumaatu isaan uumame isaaf uumame karaa isaa uumame isaaf jiraata jedhee jala muree nutti. Kanaaf macaafa qulqulluu yeroo qayyabattanii wanti addatti isinii galuu qabu isa kanaadha inni ofii isaatii ergamaa Yohaannisitti mul'atee Yohaannisitti yeroo dubbatu immoo gooftaanni guyyaa guddaa sanatti guyyaa gooftaa isa jedhamu sana keessatti gooftaa man argee jedha Yohaannisii mul'ata yeroo dhaqanii qayyabattan immoo achi keessatti immoo
innumti sagalichumti inni Yohaannis asitti waa'ee isaa barreessu kuni Yohaannisiin irra deebi'edha. Yohaannis beekee namatti maal? Inni bara akka ture, harka isaan akka isa qaqqabate, ija isaan akka isa arge, sagalee isaa akka dhaga'e namatti hima ergaa isaa keessatti. Isa kanaan ala Yesuusumti ofii isaatii, gooftichumti ofii isaatii mul'ata Yohaannis keessatti immoo itti mul'ate. Inni ture, inni jiru, inni jalqabaa, inni dhuma, alfaadhaa fi omeegaa nanaattiin jedha Yohaannis. Haleluuyaa. Inni ture, inni jiru, inni jiraatu, inni jalqabaa, inni dhuma, alfaa fi omeegaan, inni jalqabni keessatti jalqabee keessatti xumuru. Uumamni keessatti jiraachuu jalqabanii keessatti jireenya xumuranii isaan ittiin jedha Yohaannisiin deebi'e. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1:8 irraa kallattii ba'a. Isaanii isa jalqabaa jalqabee ture. Isa jiru, isa jiraatu, alfaa fi omeegaa, isa jalqabaaf dhuma hin qabneedha ittiin jedha. Ergamaa Yohaannisiin. Kanatu itti dubbatuuti, utuu Yohaannis itti dubbatuuti. Ulfina waaqayyummaa isaa, mootummaa waaqayyummaa isaa, isa waaqayyoo ittiin karaa Yesuus Kiristoos keessaan ittiin mul'ate, gooftaan itti mul'annaan ergamichi akka nama du'ee kan ta'e. Akka nama du'e ulfina guddaa isaa laftiif samiin baachuu hin dandeenye nama miti. Laftiif samiin baachuu hin dandeenye ulfina guddaa sana argee akka nama du'ee ta'edha. Gargaarsa goofticha isa itti mul'ate akka nama du'ee ulfinni isaa isa godhe sana isa barbaachisa ture Yohaannis. Kanaaf jabaadhu kan inni ittiin jedheef. Gooftaan ulfaatu. Waa'ee isa jalqabee ture kana egaa Yohaannis yeroo dubbatu bifa tokkoon diigee isa jalqabee ture jechuun koo isa kana jechuudha jedhee utuu inni dubbatuun argitan. Maaliif hin jettanii? Wangeela keessatti barreessee ture waan ta'eef. Wangeela keessatti barreessee ture waan ta'eef. Kanaaf wantichi as jiru kuni nu fudhatee gara wangeela Yohaannis dhaqee, nu fudhatee gara mul'ata Yohaannis dhaqee waan Yohaannis waa'ee isa jalqabee ture kanaatiif barreesse nuun ibsine taanaani dubbifnee understand goone taanaani wanti as jiru kun isa jalqabee ture jedhee bira darbe Yohaannis. Ergamaan Yohaannis erga ijaan argitan umurii isaa isa lakkooftan itti fuftanii lakkaa'inaa. Maaliif jennaani isin warra reefuu argututi isinuma tureefuu arge malee waaqayyo tureefuu isinitti mul'ise malee inni durama ture jalqabee. Haleluuyaa. Isin warra xixinnayyoo kanatu erguma dhalattani waa'een isaa erga isinitti dubbatame argitan malee duruma durii turenni. Wangeela Yohaannis guutuu isaa yeroo dhattanii qayyabattanii Yesuusiin jarri mandala Galiilaatii ka'u Beetlehem ol ba'uusaa yookaan immoo iddoo itti dhalate sanaa ol ba'u Yesuusii hin karakkaran jira. Maanni isin beennu nuyi jedhu Yesuusii. Yesuusii dabeettu hidhee ka'eetu garuu wanti isin hin beenne tokko jiran. Ani abbaa koo biraan dhufe. Haleluuyaa. Jechichi isin beennu jedhu kun akka wanni tuffii wayii qabdini. Simbeennu nuyi ati namicha isa muka soofticha isa godanaa kan isaati miti ati kan Maariyaam miti ati hoggaan kee meeqa barsiisa muuxannoo isa kamiin nu barsiifta. Jarri tokko immoo dhufanii amma immoo utuu isaan kaleessa falmiirra oolanii har'a yeroo isaan tasgabbaa'anii ta'an immoo jarri irraa baratan tokko immoo dhufanii akka nama aboo qabuutti dubbata namichi. Barsiisonni keenya warri kaleessa waa'ee seera waaqayyoo nutti maa turanii akka inni hiikee barsiisutti seera waaqayyoon barsiisanii dinqiidha namichi. Jarattii seera hin beennee nanaa jedhudha jara. Seera hin beennee nanaa namichi isin dogoggorsaa jira. Namichi isin dogoggorsaa jira. Yesuus Kiristoosiif jara gidduu wal falmeen ture. Lafanni dhalate lafa jarri hinaa jiran bara dhaloota isaa ishee isaan lakkaa'uu beekan sana iddoo tokkotti ittiin falmu gooftaa. Maaliif jennaani harka fuudhaa haqaniiru waan ta'eef beeku sirriitti. Beeku akka lakkaa'aa jiru. Kan Yesuus itti falmu ani abbaa biran ture. Abbaa keessan ture. Kanatu hin galuuf jiraaf akka inni hin galuuf hin barbaadan ta'ee iddoo wangeela Yohaannis hunda isaa yeroo qayyabattan wanti isinii galu gooftaan yeroo isaan waa'ee mandara dhaloota isaaf umurii isaatti himanii raatanii ani garuu abbaa biran ture. Haleluuyaa. Isa jalqabee ture.
Kanaafi barsiisni jarri achi barsiisanii akka nama gaara Kilimanjaaroo isa uumama lafaati kaasee jiraachaa ture argee maanni gaarri kun eessaa dhufee as dhaabatee bira dhaabatee gaafatu. Maanni gaarri kun arruma dhufee jedhee nama gaafatu. Barsiisuma xinnoo tokko jechuudha. Garuu immoo dhugaa Waaqayyoo wallaansoo qaba waan inni jiruufitti ergamichi waa'ee isa kana barreessa. Lakkisaa yeroo isin arguu jalqabdan jireenya jalqabe miti duruma ture. Jalqabaa jalqabe. Waaqayyoo ulfaatu. Akeekkachiisni ergamichi addana keessatti kennee darbugaa barsiisota Kiristoos isa haaraa nuyi isin barsiifneen alaa isin barsiisan irraa of eeggadhaa. Waldoota warraa xalayicha barreessuuf isaan irraa of eeggadhaa. Barsiisa isa kam Kiristoos isa haaraa isa yoo qaama qabaate waaqayyummaa hin qabne isa waaqayyummaa yoo qabaate immoo namummaa guutuu hin qabne jarri gargar qoodanii isin barsiisan sanarraa of eeggadhaa. Inni nuyi isin barsiifne qaqqabnee argine nuyi. Ija keenyaan ilaallee argine. Waa'een isaa inni nuyi isinitti himnu kun dhugaa. Inni waaqa guutuu nama guutuudha. Waan jarri kun jedhan hin dhagayinaa. Isaan gar tokko Yesuus isinitti himu, gar tokko Yesuus inni isaan isinitti himan immoo fayyina isiniin ta'u. Waaqayyummaa isaa qofa yoo barattanii, waaqayyummaa isaa qofa inni isin barattanii, namummaa isaa isa gatiin ittiin isinii kaffalame hin ta'u. Lubummaa isaa isa ittiin barabaraan inni abbaa dura isinii dhaabatu hin ta'u. Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo isa jiraataa kan Waaqayyo sagaleedhaa foon itti uwwisee nama guutuu godhee fi hojii guutuu hojjechuu qabu akka inni hojjetuuf waan ta'eef Yesuus isa gar tokko jarri isinitti himan hin dhagayinaa. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Biyya keenya immoo Yesuusiin gar tokko isaa akkamitti barsiisaa jiru beektu barsiisni kuni Noostisizimii jennee nuyi maqaa isatti baafamee jiru gana reefuu dhageenye wanticha yaaduu jalqabnarraan kan hafe Yesuusiin gar tokko isaa barachuu jalqabuun keenya mami. Afrikaa fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gar tokko Yesuus. Yesuus isaa si badhaasu guyyaa sa'aatii laaqanaatti misaa ammati quuftutti si nyaachisu bichaa erga barachuu jalqabdee turre. Malee Yesuus isa fannoo kee baadhattee isa sirraa fannifamee fi biyyi lafaattiin sirraa fannifamee baattee duukaa deemuu qabdu sagarinni isaa keessaa qooda qabaachuu qabdu guutummaa waa'ee isaatiif barsiifamu Yesuus jireenya hin kenna bultoodhaaf waan barbaachisu isa duukaa bu'uu keenyaan argachuun qabna'ee sanarra kan caalu Kiristoos kanaaf dhiphachuun isii kennameera isa macaafi jedhu gargar fuudhanii erga nu barsiisuu jalqabanii tureera. Kanaaf Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo isa bara baraati. Ameen jennu isa jalqabaa jalqabee ture. Inni jiraachuu kan jalqabe Beetlehem utuu hin taane bara bara isa ta'e Waaqayyo biraati. Beetlehem iddoo itti dhalate miti. Kanaaf barsiisni bara jireenya Kiristoos Beetlehem jalqabee lakkaa'u barsiisa sobaatii jedha Yohaannis waan ta'eef isa kana sirriitti qabadhaa. Barsiisni Yesuus jiraachuu kan jalqabe erga fooniin dhalateeti jedhu sobaa jedha isa kanas qabadhaa. Waldaa kiristaanaatti inni Yohaannis himaa jiru isa kana ture. Barsiisni bara jireenya Yesuus foon uffachuu isaa irraa jalqabee lakkaa'u dogoggora ta'uu isaa irra deddeebi'ee amma ergaa isaa xumurutti nutti. Nuti dhugaa isa kana amannaa. Macaafni seeraaf raajotaa waa'ee isaa kan dubbatu. Ergamoonni Waaqayyoo waa'ee isaa kan dubbatan, kan barsiisan. Ofii isaatii guutummaa Waaqayyummaa baasee ulfina Waaqayyoo baasee kan nutti mul'isa. Sagalichi bara baraa inni bara bara keessa turee fi Waaqayyoo bira ture. Jalqaba waan hundumaa inni turee fi jalqabni ittiin jalqabe. Uumama hundumaa dura kan turee fi uumamni iyyuu isaan jiraachuu kan jalqabe. Sadeebi'ee dhufuu fi isa abdiin keenya inni eeggatamaan inni nuyi eeggannu Yesuus isa jalqabaa jalqabee turedha. Kana amanu. Isa jalqabaa jalqabee ture. Kanaaf amantoonni barsiisaa gar tokko Yesuus barsiisu diduu qofatu hin taane dura dhaabbachuu akka isaan qaban waamicha godha ergamichi. Dura dhaabbachuu akka isaan qaban guutummaatti ittiin falmuu akka isaan qabaniti isaan yaadachiisa. Inni ittaanu woordiin yookaan gaalee guddaan kutaa kana keessaa fudhannee nu ilaaluu qabnu isa lakkoofsa tokko biisaarra jirudha.
Sagalee jireenyaa sana isiniif hin caalu. Nuyi isa dhageenyeerra. Nuyi isa dhageenyeerra. Ija keenyaan isa argineerra. Ilaallee harka keenyaan isa qaqqabanneerra. Kanaaf sagalee jireenyaa isa jedhu daddana keessa immoo kan jiru. Ni jalqabaa, isa jalqabee ture. Isa jalqabee ture. Isa jalqabee ture. Inni itti aanu immoo isa kana sagalee jireenyaa. Sagalee jireenyaa. Yesuusiin sagalee jedhamee Logos isattiin jedhame jechuudha afaan Giriikiitiin sagalee. Logos jechuun immoo wordii yookaan sagalee akka inni ta'e, dubbii yookaan ispiichii akka inni ta'e, sababa waan ta'e tokko ittiin ibsamu akka inni ta'e, ibsa waan tokko akka inni ta'e, hiika jecha Logos jedhu dictionary meaning isaas yoo ilaaltanii, hiika as keessa jiruutiinis yoo ilaaltanii isa kanaadha. Akkas taanaan sagalee jireenyaa jechuun maal jechuudha? Inni Yohaannis asitti fayyadame. Sagalee jireenyaa jechuun maal jechuudha? Inni Yohaannis asitti fayyadame. Yesuus isa jiraataa. Sagalee bara baraa isa jireenya kennu. Yesuus isa jiraataa sagalee jireenyaa isa jireenya kennu ofii isaatii jireenya ta'edha jedheetu waa'ee isaa dubbata. Asitti ergamaan Yohaannis tuttuqqaan waan ol qabatu booldi godhee dubbata. Tuttuqqaadhaan waan ol qabatu. Ayi witneesii. Dhugaa ba'uu ijaan arganii dhugaa ba'uu yookaan immoo qaqqabanii himuu waa'ee isaa himuu. Irra deddeebi'eetu kaasa kutaa kana keessatti maaliif jecha kana irra deddeebi'a? Argineerraa, dhageenyeerraa, qaqqabneerraa jedhee maaliif irra deddeebi'a? Yesuus hafuura qofaa barsiisa jedhutu ala ture. Dhalli inni ittiin mul'ate isa kan keenyaa miti. Dhalli kan keenyaa ta'ee uffate yoo ta'e hin xuraa'e inni, xuriidha namni, foonni, ibiliidha. Sababii kanaaf Yesuus hafuura barsiisa jedhutu ala ture. Doosetiizimii barsiisa jedhamutu ala ture. Jarri hafuura jedhaniitu guutummaa namummaa yookaan foon Yesuus nama guutuu ta'uu Yesuus Kiristoos haala. Sagaleen ibsituu yaadaati. Namni tokko karaan inni ittiin yaada isaa ibsatu, waan keessa isaa jiru ibsatu sagalee isaatiin ibsatu. Obboleessi kun taa'aa jira, waan ta'e immoo yaadaa jira. Ammoo isin dubbadhu jechuu keessa ilaalu wanti inni yaadaa jiru waa'ee isin dubbachaa jiru kana miti waan ta'e yoo ta'e waan biraa yaadaa jira yoo ta'e. Wanta inni yaadaa jiru kananii beekuu danda'u yoo inni baasee natti dubbate. Yaada isaa yoo inni ibsate waa'ee waan yaadaa jiru jechuudha. Haa ta'uti Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo akka inni itti ta'e ibsachuu yaadaa sanuu jennu kanarra hin darbu. Sagaleen ibsituu yaada keenyaati sanuu jennu kanarraa hin darbu. Maaliif jennaan Waaqayyo Yesuus Kiristoos yaada isaa ibsate qofa utuu hin taane eenyummaa isaa ibsate waan ta'eef. Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin fedha isaa ibsate qofa utuu hin taane qulqullummaa isaa ibsate waan ta'eef. Waaqayyo sagalicha isa foonitti uwwise kanaanii amala isaa qofa ibsate karaakterii isaa qofa ibsate utuu hin taane barabarummaa isaa ibsate waan ta'eef. Sa cubbuu jinan hin beekne ta'uu isaa ibsate waan ta'eef. Haleluuyaa. Sa jiraataa ta'uu isaa ibsate waan ta'eef akka kan keenya yaada ofii ibsachuu irra hin darba inni ittiin Waaqayyo sagalee isaa isa ta'e Yesuus Kiristoosiin of ibsee jechuudha. Isa kana sirriitti naa qabadhaa. Maaliif jennaani Kiristoos sagalee Waaqayyooti erga jenne. Waaqayyoo ittiin of mul'ise erga jenne barsiisni addana jalatti ka'u waa'ee isaa erga sagalee Waaqayyoo ta'ee sagalee jireenyaati erga ta'ee Waaqayyoo ittiin of mul'isee erga ta'ee barsiisni kan biraan addana jalatti dhufee ka'u immoo yoos inni ofiima isaatii Waaqayyoo, inni ofiima isaatii hafuura qulqulluudha. Barsiisni jedhu immoo obboloonni keenya haala kanaa yeroo hunda suufii uffatan tokko kan isaan barsiisanis jira. Waaqayyoo Kiristoosiin of mul'ise taanaan abbaanis isuma, hafuurri qulqulluunis isuma jedhanii walitti cafaqanii iddoo tokko kan ka'anii Hoolii Tiriiniitii guutummaatti kan haalanii yookaan immoo sadan tokkummaa Waaqayyoo kan haalanii har'allee
yeroo dheeraadhaaf barsiifamaa kan ture barsiisni akkasii biyya keenya keessa jira. Sanarraa akeekkachiisuuf wanta ergamichi toora galchee nutti immoo fuulduraa duubaan qayyabannaa Waaqayyo ayyaana isaa hundaaf baay'isu. Yoo sagalee jireenyaa jechuun maal jechuudha? Sagalee jireenyaa jechuun sagalee jireenyaati jechuun madda jireenyaati. Isa jireenya kennuudha. Isa jireenya kennuudha. Barri jireenya isaa daangaan qabu jiraataadha jechuudha. Sagalee jireenyaa jechuudha. Sagaleen jireenyaa ofii masaatii jireenya kennas loogos yookaan sagaleen kuni jalqaba waan hundumaa isa turedha. Jalqabumaa jalqabee Waaqayyo bira isa turedha. Ofii masaatii Waaqayyoon isa turedha. Wanti hundumtuu isaan kan ta'e isaan kan jalqabeedha. Jireenyi isa keessaa isa turedha. Sagaleen jireenyaa kun. Inni jireenya namootaa qofa ture utuu hin taane ifa ture. Ifa irraa argame isa dukkanni itti siquu hin dandeenye. Isa ifti isaaf eenyummaa isaa ta'e. Isaadha sagaleen jireenyaa. Jedheetu Yohaannis boqonnaan 1:1-3 waa'ee sagalichaa nuttaasa. Waa'ee sagalee yookaan loogos irratti luqqisiin macaafa qulqulluu hayyoonni yookaan iskoolaaronni danuun irratti walii galanii kophaasaa dhagaa bu'uuraa yookaan immoo faawundeeshinii barsiisa kiristaanaa hundee barsiisa kiristaanaa ta'uu barsiisa danda'u of keessaa qabatanii ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 1:1-4. Sagalichi ofii masaatii akkana jedhee dubbate. Ani karaadha. Karaa gara abbaatti geessu isa tokkicha. Karaan iddoo biraatti geessu baay'een jiraachuu danda'a. Gara abbaatti kan geessu garuu karaan tokkicha. Hordofaa jirtuni? Iddoo biraatti kan geessu. Karaan baay'een jiraachuu danda'a. Gara abbaatti kan geessu ittiin abbaan bira karaan ga'amu garuu tokkichatu jira. Inni immoo sagalicha. Isa nama foonii ta'ee nu gidduu buufate. Ani dhugaadha jedha Yesuus. Dhugaadha. Dhugaa isaa baame isa tokkicha. Isa Waaqayyo abbaan ofii isaatii sagalee dhageessisee waa'ee isaa dhugaa ba'e. Isa ergamoonni Waaqayyootti fufanii waa'ee isaa lallaban. Isa hafuurri qulqulluun dhugaa ta'uusaa akka nuyi hubannuuf arraaboor nu barsiisuu jaallate. Dhugaadhaan jedha Yesuus. Sagalichi ofii isaatii. Ani jireenya bara barri na keessa jira warri na qaban jireenyicha qabu jedha Gooftaan. Jireenya. Namni Yesuus Kiristoosiin qabu, namni Yesuus Kiristoosiin kan isaa godhate jireenya bara baraa of harka galfatee jechuudha. Maaliif jennaan Yesuusumatu jireenya bara baraati. Karaa gara jireenyaatti geessu qofa utuu hin taane jireenya gara jireenyaatti geessuudha Gooftaan. Ulfina gara ulfinaatti nama geessu. Dhugaa isaaf baame sagara abbaa nama fudhatee dhaqa. Kanaaf Yesuus iddoo ta'e tokko dhaabatee asirra baatanii karaa asiin immoo gortanii yoo kopheen keessan isin qabe jijjiirrattanii karaa addanaa immoo naannuftanii dhaxxuutu Gooftaan nuun jedheera ta'e lafa Gooftaan anatu sin geessa jedhe kana raawwannee bara baraan dhaquu hin dandeenyu. Kanaaf Gooftaan karaarra dhaqan qofatu hin taane isachitti nu geessedha. Luba keenya sachiin nu ga'e. Ameen. Sanii karaa isaa Waaqayyo bira ga'e. Sa karaa isaa Waaqayyo immoo nu bira ga'e. Kanaaf waa'een sagalichaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6 irratti gaa ani karaadhaa dhugaadhaa jireenyaa ni jedha. Asitti immoo Yohaannis sagalee jireenyaa jedhee waa'ee isa kanaa dubbata. Sagalee maalii? Sagalee jireenyaa. Aduukaa jirtuni? Simoon Phexros immoo waa'ee isa kanaa ergamichi akkana jedhee dhugaa ba'a. Simoon Phexros immoo si dhiibnee eenyu bira dhan dubbii jireenya bara baraa nama barsiisu situ qaba. Iddoo biraa yoo dhanne waan biraa argachuu dandeenya. Wanti si bira argamu dubbiin jireenya bara baraa kun garuu si bira qofa jira. Si bira qofa. Wanti Gooftaa bira jiraachuu isaanii iddoo biraa jiraachuu isaanii irraa adda godhee Gooftaa bira dubbii jireenya bara baraatu jira. Ofiima isaatiin inni sagalee jireenya waan ta'eef. Si dhiibnee eessa dhannaan Phexrosis. Yoo gabaadhaa waa bituu dhaqan illee kan isaan dafanii Gooftaa biratti deebi'anii fi utuu gabaa dhaqanii takka bashannananii ariifi ture boqotaniitu deebi'anii. Garuu Gooftaa biraa lafa Gooftaan jiru jiraachuu yoo baatan jaratti waa tirratatu. Personaalii yeroonni isaan bira jiru jechuudha. Maaliif jennaan gabaa dhaqanii gabaatti yoo arganii dhufan illee kan isaan kallattiin gaafachuu dhufan Gooftaa.
gooftaa. Waa'een nama gooftaan wajjin dubbachaa jiru yoo gaaffii isaanitti ta'ellee namni isaan gaafachuu fi dafaniima toora qabatanii dhaabatanii gooftaa. Qe'ee warra akkasiifaa maaliif dhaxxitii jedhu gooftaadha. Kan isin ajaa'ibu galgala gooftaanii seermoonii isa dhumaatiif isaanii wajjiniin turellee dheeraxxatee nan deemanna. Dheeraxxatee. Eshi erga deemta deemmoo jedhu warri kaan immoo abbaa wajjin wal argisiisii deemii. Kanaaf gaaffii gurguddaa gaafatu. Gaaffii jarri gaafatan ishee baay'ee immoo utuu nuyi achi jiraannes nuufis gaaffiidha. Nuufis gaaffiidha. Eessa dhaqxaan gaafannu ummatu achi jiraanne? Hin gaafannu. Garuu sagalichi annan deemaa abbaa biraa hafuura qulqulluutu isiniif dhufa ergasiin booda dubbii waa'ee jireenya bara baraa nama barsiisu situ qabaa kan Phexros jedhuu fi iddoo biraati waan gooftaa irraa dhaga'e waan hin beekneef. Sagalee jireenyaati gooftaan. Yohaannis 6:68. Egaa Kiristoos sagalee jireenyaa isaa kan Waaqayyooti. Sagalee jireenyaa isa kanee kan Waaqayyoo. Isa ofii isaatis Waaqayyo maan ta'e. Akkuma dubbiin keenya yaada keenya mul'isu Yesuus Waaqayyoon isa ijaan hin argamne mul'isa. Dubbiin keenya yaada keenya nuuf mul'isa isiniin jedheera. Sagaleen keenya yaada keenya nuuf ibsa jedheera. Yesuus Kiristoos immoo Waaqayyoon mul'isa isa mul'anne. Waaqayyoon isa mul'anne. Waaqayyoon isa mul'anne. Kanaaf barsiisa kana keessatti ergamichi waan tokko akeekkachiisee darba waldaa warra xalayaa barreessuuf sana. Namni namummaa Kiristoos isa dhugaa yookaan foon dhugaa uffachuu isa. Namummaa Yesuus Kiristoos isa dhugaa foon dhugaa uffatee nama guutuu ta'uusaa haallu yoo jiraate isin gidduutti inni nama goyyoomfamee isin goyyoomsuudha. Irraa of eegaa gara fuulduraatti yeroo dhanne qayyoo. Irraa of eegaa nama akkasiirraa. Maaliif jennaan inni sagalee jireenyaa ta'e kuni Waaqayyo guutuu nama guutuudha nuun jedha. Yesuus sagalee jireenyaati. Waaqayyo guutuu fi nama guutuudha. Kana yoomillee hin dagatina. Jireenyi bara baraas isa qofa keessatti argama. Yesuus Kiristoos Waaqa guutuu nama guutuudha. Sagalee jireenyaa isa jireenya kennuudha. Jireenya bara baraa isa bara barri keessatti jalqabame keessatti xumuramu keessa jiraatu nuudha. Kanaaf michoota koo sagalee Waaqayyoo caaffata qulqullaa'oo keessaan dhaggeeffachuu ta'uusumaa addaan hin kutina. Sagalee Waaqayyoo caaffata qulqullaa'aa keessaa. Bara kakuu haaraa kanatti Waaqayyo karaa maalii dubbata jedha ergamichi? Karaa sagalee isaati. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos karaa sagalee isaati. Karaa sagalee isaati. Karaa sagalee isaati isinitti dubbachuu Waaqayyo hin dhaabatu hin taane isin dhaggeeffachuu dhaabdanii miidhamuudha ofii keessanii. Gooftaan dubbii isaa kana mi'eeffannee yeroo hundumaa karaa dubbii isaati Waaqayyo wajjin dubbachuu akka shaakalluuf ayyaana isaa hunduma keenyaaf baay'isu. Dubbii isaa dhaga'uu qofa, dubbisuu qofa yookaan immoo waan ta'e tokko keessaa fudhachuu qofatu hin taane dubbiin isaa har'aa bor dubbii keenya bocuu qaba. Jireenya keenya qajeelchuu qaba. Akkamitti akka nuyi adeemnu maal gochuu akka nuyi qabnu qajeelfama nuuf kennuu qaba. Jireenya keenya akkamitti akka adeemsifannu hariiroo Waaqayyoo wajjin akkamitti har'aa bor fooyyeffachaa akka deemnu nu barsiisuu qaba. Kan akka goonuuf gooftaan ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Inni itti aanu sadaffaarra jiru gaalee guddaan addana keessa jiru jireenyicha isa mul'ifame jedha. Jireenyicha isa mul'ifame. Jalqaba irratti isa jalqabaa jalqabee ture. Na duukaa jirtuni isa jalqabaa jalqabee lammaffaa irratti sagalee jireenya. Toorri isaas akkasuma. Isa jalqabaa jalqabee ture. Sagalee jireenyaa. Isa immoo mul'ifame. Boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irra jira kun ergaa Yohaannis. Jireenyichi mul'ifameera. Nuyi isa argineerra. Isaafis dhugaa hin baana. Jireenya bara baraa isaa abbaa bira ture nuttis mul'ifame kana isinitti himna. Isinitti himna. Isinitti himna. Isinitti himna. Maaliif ragaa kennaaf beekseetan jarra sanaaf ergamichi? Har'allee utuu ergamichi ragaa jiraataa kana laatu ta'e baay'ee keenyaaf nuu galuu dhiisuu danda'a.
Hafuurri Waaqayyoo akka inni nuu galuutu hin goone ta'e immoo silayyuu nuu galu. Haleluuyaa! Hin arginanii, hin qaqqabne, hin dhageenye yommuu jedhamu Yohaannis erganichi akka isaan hin shakkinetti kan inni itti himu litiraanii dhugaa qabatamaa ija keenyaan argine isiniif barreessina nuyi. Jarri haasaan kuni waa'ee waan nuyi jennu kana waan keessa beekan hin qaban hin dhagayinaa jira. Ameeniin isinitti nooyini gaafa jarri kana isinitti himani. Keessa ba'anii barsiisa akkamii dhufaa tokko barsiifama ture beektu. Dhoksaa beekumsa hafuuraa keessa jiruun fayyitu. Yesuus Kiristoos kana waa'ee Yesuus Kiristoos isa ergamoonni jedhanii isa qaamni biraanis hin barsiisee dhiisaati. Dhoksaa beekumsa yookaan immoo filosoofii keessa jiruun iyyuu gara fayyinaatti hin dhuftu dhoksaa hafuuraa. Xunqolaa jalqabsiisanii turan saba Waaqayyoo. Isa biyya keenya reefuu dhufu jechuudha. Waan ta'e jalqabsiisanii turan saba Waaqayyoo. Shaakalan barbaachifne jalqabsiisanii turan saba Waaqayyoo. Gooftaan tajaajilonni Phexros fa'aa qaamaan isaan tajaajilu kee maaltu na dhiba beektu? Phexrosiin gaafa gooftaan miilla dhiqu sanaa Phexrosi gooftaan galgala sanaa wanti inni gochaa jiru miilla isaanii dhiqu. Phexros gooftaa maal kadhate beektu yeroos? Naanniqinii jedhee karakkare gaa jalqaba. Karakkare. Gooftaa guddaadhaati. Maa itti miilla kootti gugguufte inni qinni. Phexros wanta jettullee gaarii ture. Yoo miilla keessa inni quta'e garuu na biraa qoodan qabduu ittiin jechuu gooftaa argitu. Ishee dheedhiise. Erga kattee shaakala biraatti dabalata. Mataatti amma miillaatti dhiqii. Waaqayyo fuchaa xinnoo ishee waan ta'e tokko nutti agarsiiseera taanaan kan keenyatu itti daddabalama irrallee shaakala iddoo aarsaa irratti goona. Gooftaan akka jedhe lakkii har'a shaaworii guutuu si gashuu miti garoonni kun. Namni takkaa dhiqatee maal qofa dhiqataa? Miilla isaa qofa dhiqataa. Hin mul'ifame jechuun wantichi siluma tureera garuu maal ta'e ijatti mul'ate hin argame hin qaqqabatame hin argisiise Waaqayyotu. Sa maal ta'e sa namni argaan turre akka namni argu godhe Waaqayyo. Sa namni qaqqabuu hin dandeenye akka namni qaqqabu godhe Waaqayyo. Garuu hin mul'ifame jechuun ilaa dhaggeeffadha. Atteenshinii keessan ibsa. Hin mul'ifame jechuun hin turre jechuu miti. Aduu kaa'ettee hin turre jechuu miti. Bishaanan ammas hin argisiise silumaa eessa ture? Silumaa jira ture. Isin warri argaa hin jirre akkas hin argitan hin godhu. Waaqayyo isa siluma isa bira ture. Isuma silumaa jiraataa ture akka namni argu godhe Kiristoosin. Kanaaf Yesuus inni Yohaannis fa'a Yesuus gaafa gadameessa Maariyaam keessaa ba'ee miti jireenya kan inni jalqabee jedhanii inni isaan dubbatanii. Waaqayyotu isuma dura ture akka nuyi arginu godhu. Isuma dura ture akka nuyi qaqqabannu godhu Waaqayyotu. Isuma sila isa bira ture amma immoo foonitti uwwisee nu gidduu kaa'e Waaqayyotu. Sagalee jireenyaa isaa isa bira ture sana nama guutuu godheetu nu gidduu akka inni buufatu godhe Waaqayyotu. Kun Yesuusin hiriyaa keessan isa isin umurii isaa lakkooftaniif gochuu hin qabu. Yoo argitan malee yoo argitan yoo qaqqabdan yoo isinitti dhiyaate akka hubachuu dandeessan isiniif ta'e malee wanticha yoo isinitti name adda waan isiniin baane Waaqayyoo akka isin argitan godhe. Jechaadha Yohaannis. Hin mul'ifame jechuun siluma waan jirutu ijatti argame isa qaqqabatamu ta'e jechuudha. Kanaaf ergamaan Yohaannis ragaadhaan waldoota barreesseef kanatti dubbata. Ragaadhaan nuti isa argineerraa isa dhageenyeerraa qaqqabneerraa harka keenyaan waa'ee jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nutti immoo mul'ifamee isiniif caamna. Isa eessa ture? Abbaa bira ture maal immoo ta'e? Nutti immoo mul'ifamee isiniif caamna. Isiniif caamna. Kiristaanummaan amantii seenaa taateewwan dhugaa kana irratti hundaa'e. Caamni qulqulluun kitaaba seenaawwan dhugaa kana of keessaa qabu waan ta'eef kitaabota hundumaa irraa adda ta'a akkuma jalqaba isinitti dubbadhe. Dhugaa keessa jira dhugaa Waaqayyootu waan ta'eef. Kanaaf foon uffachuun Kiristoosii Waaqayyoon guutummaatti mul'isa. Dhala namaatti ni fayyisuu danda'a. Foonni Kiristoos.
Kiristoos nama guutuu ta'uunsaa hojii fayyina bara baraa isa Waaqayyo ittiin ilmaan namoota fayyisuuf qopheesse keessaa kaayyoon Waaqayyoo gara fiixaan ba'uutti karaa ittiin dhufu keessaa Yesuus sagalichi inni bara bara ture nama ta'uunsaa dirqama ture jedha ergamichi. Ameen. Jireenyi Waaqayyoo dhokatee hin jiru amma mul'ateera. Karaa eenyu? Karaa sagaleessa. Namummaa Kiristoosiin mul'ateera Waaqayyo guutummaatti. Barsiisa Kiristoosiin mul'ateera Waaqayyo. Du'aa ka'uu Kiristoosiin mul'ateera Waaqayyo. Deebi'ee dhufuu Yesuus Kiristoosiin ganaa hin mul'atan mayyuu Waaqayyo. Kanaaf karaa Yesuus Kiristoosii jireenyichi inni dhokatee ture mul'ifameera. Waaqayyo inni ijatti hin argamne karaa Yesuus Kiristoos nutti argameera. Waaqayyo inni harkaan hin qaqqabatamne karaa Yesuus Kiristoos isa qaqqabatamu ta'eera. Bifti isaa inni mul'atee hin beekne Waaqayyo isaa namatti mul'atu ta'eera. Karaa sagalee isaa foon uffateera. Sagalichi inni jiraatanii jireenya ta'ee nama foonii ta'ee nu gidduu buufatee jedha Yohaannis 1:14. Nama foonii ta'ee maal ta'ee nu gidduu buufate. Ulfinni Waaqayyoo isarraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata jedha abbaan ergaa Ibroota. Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata Yesuus Kiristoosiin. Kanaaf warri yoonni lijii isaa siigaa kutaa isaan garmalee micciidhaan kutaa isa kanaa. Ulfinni Waaqayyoo isarraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti guutummaatti isaan mul'ata erga jedhameedha ta'e qaamni biraan isinitti daddabaltan hin barbaachisuudha barsiisa isaanii. Hafuurri qulqulluunis Kiristoosuma mul'ateera. Hafuurri qulqulluun Yesuusuma Kiristoosiin abbaanis Yesuusuma Kiristoosiin mul'ateera. Yohaannis immoo kun yoo walitti dabalame waldaan waan dhabdu qabdi waan ta'eef walitti hin dabalinaa. Abbaan hafuurri qulqulluun Waaqayyoo ilmi hojii fayyina keenyaa keessatti akkamitti hojjechuu akka isaan qabanii abbaan karoora jireenya bara baraa keenyaa karoorseera. Hamma isaan beennuuti walitti hin daddabalinaa. Amma isaa jechuun see tokko wanti nuyi goonu jireenyichi foon uffatee mul'ateera. Hafuurichi dhugaa galcheeraaf jedha ergamaan Waaqayyoo kan biraan tokko immoo. Foon uffatee mul'ateera jireenyichi hafuurichi dhugaa galcheeraa fi ergamoota Waaqayyootti argame isa arganiiru saba biyya lafaa keessatti waan isaa lallabameera. Guutummaa biyya lafaa keessatti itti amanameera. Hunduma booddee immoo ulfinaan ol fudhatameera jedha ergamaa kan biraan. Saduraa Xiimotewos 3:16. Saduraa Xiimotewos 3:16. Akeekkachiisni kutaa kana keessa jiru dhugaa dhokataan hin jiru. Dhugaa dhokataa ittiin fayyitu jarri jedhanii isin barsiisan abdiin soba piroomishiin sobaa jarri isinii kennaa jiran sobaa. Waaqayyo dhugaa isaa mul'iseera jedha Yohaannis. Mul'iseera. Waaqayyoof mul'iseera. Kanaaf abdii fayyinaa kan biraa inni jarri filosoofii isaanii keessa filsifinnaa isaanii keessa isin abdachiisan sun sobaa. Ergaa Waaqayyoo akkuma jirutti isaan mul'ateera ta'e isa jedhu. Kanaaf immoo deebiin quubsaanii Waaqayyoo hojii fayyina keenya akkamitti akka inni hojjete. Ergaa aduun baatee booda ganamarri baadammaxxanii aduu bari'eera lafee jettanii hin tilmaamtu moo hin argitu? Fakkeenyaaf utuu raftanii akka koo isinitti guyya'uu danda'a. Gara ganamaan rafanii utuu raftanii isinitti guyya'ee hirribaa yoo dammaxxanii akka bari'ee hin tilmaamtu moo hin argitu? Akka bari'ee hin argitu moo hin tilmaamtu? Hin argitu. Maaliif jennaan ragaa jiraataan bari'uusaa ibsu tokko ifatu baate. Kiristoos ifa Waaqayyoo isanni ittiin ofii isaa nutti mul'ise. Ifa Waaqayyoo. Kiristoos ifa Waaqayyoo isanni ittiin ofii isaa mul'ise. Yohaannis argeen isinitti maa argamu jedhanii kanarraa shakkii hin qabu. Haleluuyaa. Nun soomu ergamaa Waaqayyoo. Kanaaf Phaawulos ani dhugaaman jedha jechaa kan inni barreessu. Dhugaaman dubbadha. Ergamaan Waaqayyoo argeen isinitti maa jira? Dhuguma ifni Waaqayyoo mul'ate. Argeen isinitti maa jira? Qaqqabadheen isinitti maa jira? Isarraa san dhageen isinitti maa jira? Kanaaf
Jireenyi Waaqayyoo inni bara baraa Yesuus Kiristoosiin mul'ate. Kiristiyaanummaa keessatti dhugaan hundee jireenya kiristiyaanummaa nuyi dagachuu hin qabne isa kana. Jireenya amantootaa tajaajilli keenya guutummaan guututti isa kana giddugaleessa kan godhate malee fedhaaf yaada namaa giddugaleessa kan godhate ta'uun irra hin jiraatu. Waaqayyoo karaa isa jalqabaa jalqabee ture. Sagalee jireenyaa isa jireenya ture. Har'a immoo nuuf jireenya ta'e. Ifa isa dhugaa ittiin ofiisaa nutti mul'iseetiin mul'ateera. Barriif jireenyi keessan haa eebbifamu. Waaqayyoo isaan kanaan ala wanti kamillee waldaa isaa irratti guddatee akka inni mul'atu waan hin barbaanneef waan goonu hundumaa keessatti jireenya kan akka jiraatu. Isa nuuf ife ibsaa akka jiraatu. Isa Waaqayyoo ittiin nutti mul'ate mul'isaa akka jiraatu. Beeksisuuf har'aa bor dhimmuu kan nuyi qabnu isa beekamtii keenya irra kan darbe jireenya keenya ta'e Yesuus Kiristoosiin akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo isa jiraataa jireenyi ittiin kan keenya ta'e karaa ittiin Waaqayyoo nutti mul'ate ta'uu akka qabuun isin jajjabeessaa. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa isa jireenya nuuf ta'e ifa Waaqayyoo isaa dhumaa ittiin Waaqayyoo ofiisaa nutti mul'ise keessa jireenya isa madaaluun jiraachuu akka dandeenyuuf nu hunduma keenyaaf Waaqayyo ayyaana isaa haa baay'isu. Eebbifamaa torbee kutaa hafee jirutti fufnaa kan nuyi irra geenye dhaabbanne abbaa fi ilmaa wajjin tokkummaa qabaachuu isa jedhudha. Tuqaan itti aanee jiru. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu.